السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا أجائبا تربان كان كيس جن الران مودة إسنيهم حاسوا نماتي متي حاسوا جن الران أجن تربان كان كيس وأن حاسوا كان همو برباديف سلان دبدو نموت ربي دائما سيكن نجولي وقاشني جها تربا سديتي سقالي كلني قبض وجولي ويتمغرب أدون إيتسون كراغو برت أبت حاسوا يكون اسم بيرا هاغيوف إسنيهمو في حاسوا جن الران أجن كان درار رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تاتين أكنا mana namaa wahiidhaine nama dubbisu osomaa nama dubbisaatiin hin jirru mucattii dargaggeetti wahiitti jinniin kaatee keessaa iyyite baarakallahu fiikum achiin qabne itti qaraane ruqyaa shar'iyyaa irra gadi dhaamne wayta kana gubadhe ibiddinatti qabatee gadi nadhiisaa hin deemaa jedhe shayxaani jinniin kun maaliif seente eega nama rabbiin beeku taate intala muslimaata rabbitti amante maaliif seente maal keessaa gootaa jenneen abboo annama nama cadabuullee miti nama cinquu barbaaduu leemiti tasuma seeni mucattii tana nuun jedhe akkamitti seente maal irraa goote eega nama rabbitti amante jennee qaraatii kana waf goone qur'aanaan wayta kana waan nuun jedhe mucattii daa'ima isin bira jirtu tana hin agartanii miti nuun jedhe daa'ima waggaa 5 nu maddii jira mucattiin daa'imni tuni karaa gubbarra dhaabattii jedhe wayta magribaa wayta aduun gadi seente san nu karaa deemaa jirra mucattii daa'ima tana ijji itti nabuutee qalbii nafuutee wayta ani daa'ima tana hin seena jedhee daa'ima tana akkana ufitti qabuuf itti gadi jedhu mucattiin guddoon tuni mucattii kararraa fuutee qabdee ol buttee mana na jalaa seensiftee jedhe wayta kana aaree bakka silaa daa'imaa san isima guddoo tana seene malee ani nama cinquu barbaaduu miti nama rabbitti amane amma salaanni natti gahee gadi nu dhiisaa jedhee akkanatti dubbate maaliif wanni an kana isiniin jedheef jinniin namoota rabbi addunyaa kanarratti uumee addunyaa kanarra jiraaturraa tokko dandeettii ilma namaatii hin kennin rabbi jaraa kenne yaa nama rabbi ilma sii kenne daa'ima qabdu daa'ima kiyya arrabatu qabame hin laamshee miilatu laamshee harkatu laamshee gurraan hin dubbatu gurraan hin dhagayu afaaniin hin dubbatu qofan jedhin sababni maalirraayi ka jedhu kana beekuu qabda sababni kanarraa tahuu qaba waan jinniin kun nuu dhaame keessa abboo isin yoo kanatti isin laala nama rabbii fakkaatanillee ijoollee daddaa'imman wayta magriba wayta aduun gadi seenteetiin hin jette karaa gubbarratti hin dhiisinaa jedhe kana nutti hin himtu duraan rasuulli keenya salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi nu himanii jenneen rasuula keenyatu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi maal jedhan idaa kaana junxu lleyli aw amsaytum jedhan wayta halkan as garagalee aduun dhiiteetiin hin jette aduun seenteetiin hin jette fakuffuu sibyaanakum ijoollee teessan qabaa jedhan وجولي تيسان قبا منات ديبسا على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كراغو برت ديسنا يروح الدو جولي ويت مغربا سان كراغو برت اتياتي تبتي اوليغدي فيده قبا جدن جولنا من قبمتو فكفوا صبيانكم قبي وبرتيس سيجو قبا وبرتيس على مال ركن جنانين فان الشيطان ينتشر حينئذ يرون شيطان اوليغدي ديم يرون جنين اوليغدي ديمتو ويتساني وانتاتف يروسان اجولي قد يفتني اصو اولي قد يفوتو جني افو بوتيت نميتان الرقاه وانتاتف اجولي ويتأدون سنتسان عباتنين اجولي مناتي دي بسال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ماليف جني ويتسان اولي قد يات بكبولتي سوقتين بيتا شيطاني من ذكرين كيستي قد امو ويتأبا ويتأسينو من افي ويتأسينو بسم الله يوجد ويتوانياتو بسم الله يوجد لا مبيت لكم ولا عشاء بك بلو نجيرو جرنا بك بلو الأمن يدعي ولت لبسي باسا جيتشو ويت مغرباسا ويت نمني مرتو كون دلقرا كرمنا قلوسان إن اللي ويت سنة موتو أمتا وجين كبسم الله جن منا ولينقليتني نموتو وان بلسو لا منا نمو وجين سينا بارك الله فيكم كناف ويت مغربا ويت أدون قسين تسان وجولي تسان هدرا وجولي دائما كررها أبا أول ديبسا بارك الله فيكم كررها أبا أول ديبسا كوني إني جنيتش نوتي هايمو مالي درار رسول نوتي من وجولي ويتسان قدين إيسنا رسول واحد دبتا بلبلتي سان شفت لاجلا فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا بلبلة شفمتيت نجت الشيطان بنو إلى الرسول صلى الله ربي وسلامه عليه روتو بشاني كانك أدادا إلى الرسول صلى الله ربي وسلامه عليه نياتا اتنياتيت نجت أكسب دي بنان إيسنا أدادا إلى الرسول صلى الله ربي وسلامه عليه كن يقول كناف أمانة إسنت هاتوتي جلتي سنكررها ودي فدا شيطان تنتبتني سنجر بارك الله فيكم
وان كان أول قبسي سيد أمس رسول الأمن كرا وعشان تجرا سيروا برأسهم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كبتشيسنا نونجدني بكوين وبيل لمن بك إسان نتتي ولي بيل لمن سنة ساعتي حقنا رت نونجدن بك سن أصوين لكن إندورا مجا إسلام ولينتان جدي كان بردك يرو أم بردكو هاتي بلبلة تشوفت ندمتم إسلام أنتاتومي أمتو مكان أنتاتومي يتة مجا بلبلة تشوفت يرو جتو أفيك جلاكوت أنا اللي ورنت يانتي يده بك تبيل لمن نسان شيكوتا وجين أنيسان درسي بك سن ترجع سبحان الله ساعتي إسان جدن سن أصو إسانو هندوفين شيكوني لمن سن أصو إسانو هندوفين بك سن تدرسي أن أرجمه هندوفاني ولين deemnee yeroo jennu maqaa kan barbaadaan aan jedhan maqaa ka ani jalqaba kiristaanummaa keessa osoo jiru namticho san biratti sahabota hedduu beekaa Umariin illee jaaladha Aliin illee jaaladha garuu maqaa Hamzaa natti tolaa jedheen hayyee maqaan Hamzaa kee haa ta'u naan jedhanii deemnee laga shaayyaa jedhama laga shaayyaa sanirra geenne laga shaayyaa irra yeroo ga'u dhiqadhu naan jedhanii an duraanuu dhiqadhee jira qaama kiyya uffata illee miiccadhee qophaa'ee dhaqee yeroo dhaqu ka subhanallah bakka sanitti salaata asraa gahee jira sa'a 10 takka yaadadha guyyaa kamisaa akkanatti quba kiyya wal qabee sheekota sanarratti yookaan darasoota sanarratti shahaadateeni qarraree ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka jedhee yeroo jalqabaatti qarraree sujuuda rabbii aalamaatiif sujuuda haqaa sujuuda dhugaa sujuuda shirkii irraa qulqulloofte ka waan biraatiif hin qabne adda kiyya kanaan qaama kiyya qulliidhaan gadi cabee kan sujuuda rabbiif bu'e salaata asraati rabbiin guyyaa bareeda akkana ajjeesee islaamummaa irratti na ajjeesee islaamummaa irratti na kaasee rabbiin ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam na kaahu kadhadhaa islaamummaatti seenuun kiyya kana fakkaata sheeka inshallah. الله أكبر الله أكبر صل همزة يا الله وانت قرار من يطلع الدكتور إن شاء الله مي حاملي مي تكبيرتان أزلا الله أكبر الله أكبر إن شاء الله أكنتي يعني اللي نتاجرا الحمد لله سينا بريدو نموت برانو جيس جي يادا إن شاء الله هندي خيسنو أستاذ فلو نبرا نمني دقتي فلو أرا كم ميكان وما فرمو كنا رجلا سلا نمني كم دي بس ديشان كم دي بشان ملينا أنو مالو إن شاء الله نمكاناتي إن شاء الله أصوغرا أصدقنا إسلام ما هم فدتين دعوة قولوا يقلتن قرآن قالوا يقلتن عجيب وبليس خان كيسان دوبا شهادة أبديمو أكمانا في أستاذ يا of course أجايب ربي دي نما سادهم باني mucaan tokko jalqabuma nu biraa galee nama lama nafe nuti lamaanu rabbiin islaamumaa nu kenna alhamdulillahi rabbil alamin mucaan sunillee eegasi shahaadaa qabatee fuudhee amma maqaan isaallee Abdallaadha abbaa ilmaaniti ilmaanu horee jira jechuu maashaallah rabbiin sabaata irratti hagannu haga amma muslima egaa islaamumaa qabanne waggaa 10 wahii gaa bakka kanatti wanti an dubbachuu barbaadu gaafa islaamumaa qabadhu san umriin tiyya 14 ture subhanallah hin ballagne أنا ربين إسلام ما كيستي أكبلغنا فده كأن بلغ إسلام ما كيستي قال شهادة قبل أمرين كي يقول أفر تري الحمد لله رب العالمين قالني ربي هندومتو ربي مخا قبرو كيسا ربي إلمنا ما قبرو كيسا ربي دندتي أوفيتين دندتي إساتين أبان كي يوسوجرو كأمري دان نجالو هاتي يوسوجرتو كأمري دان نجالتو إسمني كي يوسوجرو كأمري دان نجالو أبيران كي يوسو جرو كأمري دان نجالو كقبين نان نجالو فرلي كي يميك أوسو جرو أنا مسكينة كان أمني جم كورسو كهاتي بدينا جم كورسيتي نياتا اللي دوغتو كان أمني قديك أبو كان بيو ربي هند إمتومامو ربين نجالتي چينكا سنكيسا نفوري أكا إسا قفا قبرو أكا إسا سجودة قدو نقودي قال أني كربيت الحمد لله رب العالمين قال أني سأنو بهتو أمتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قالتو أمتا خيري أمتا بريد أمتا فلتمتو كنبيي نسال فلتما نبي عالما صلى الله عليه وسلم نبي أرقاها بريدا نبي أفضل الخلق على الإطلاق وكان أجمل الناس وكان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس خلقا وخلقا نبي سنرى نقول الحمد لله رب العالمين جتشو أربعة أستاذ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام ورا قرتي إملا إسلام مدفع إن شاء الله أصو
شهدان فرتين دعوة اللي قلتني برنوت اللي قلتني أرعم رب إسلام سنتاسي سنبلاسي أر اللي أموغنو إسلام مرتي إن شاء الله دعوة قراجرتن هدونا ما قمت جيسا مدنون أستاذ أعطي شهادة فرتشو خيتين إرقر إسلام مرفتي رحمة أكما قرتي بك محادة بادي سني ماتي في دي سني وانك بنقوتو دي سني ربي تخفني إن شاء الله قرأ إسلام مرة رفني challenge جبا خيسة دبرتني إن شاء الله خان من زيارات تشوفها مي إن اللي يخون ربي إن شاء الله إسلام ما بدأسي مي مدنون دوبا إسلام ما فرشوا خيتين سينو تيو ما فكر إن شاء الله مدنو بريدة إن شاء الله مي أجرات نخاسة أستاذ بكا كانت وانت يجوا بربادو تكفى مدنون نمودة فرق ينجب بودا أبان ندلش أبان نرجع نجيب والله كربين كوبك أبو الربني هذا جيدا برو جوجا نعم نتيان أنين هذا هاسا برو ريفة إدوي ربي على ما برد أبدا ما لانجدني أبو من نرجع كنا دلشي أنا هنقا في سنين جد جلك أبرد يو يادتن أبا تاريخه يرنين أكما بيكمو نما تكو علم إساء الراك هنقا فاتي يامن أنا وانا هنقا فاتي أباكي أبا تاريخه يجود يامن قافا الإسلام تاو إسان نيامين أجل إني دوئي جران أنجل والله أنا دو أتنا فكيس أني وان دوئن قبو شهادتيني قبده ربي ملي ربي برانجرو جده نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجما إساتي جده بك كانت يبانكي يا كان دلش كمان دلش كن إني دوئي جرا إسان نيامين أجل إني برا مودنون أنقبو اسم أبو مانكي يا كان جيبه فرق يهوندا نجيبه حالتي يبدينا تنلي حتى نجيبه ما لانجت قافا الإسلام أتأتيني دقو منك توكوكي سجراتشون دندينو because ati islaama nuti kiristaana amantii lama taanee mana tokko keessa hin jiraannu kiristaanummaa nu qabadhuuti qabeenya sii kenninaa naan jette lafa qaban lafa kennu hunda sii kennaa garuu kiristaanummaa tas deebii naan jette yookaan nama amantii lamaan mana tokko keessa jiraachuu hin dandeenyu naan jette inni biraa mudannoo nan qabu bakkuma kanatti asiin gaafa tokko kara baharaa kanaan deemee ture ustaaza yoo isin beeytan hin beeku kara baharaa kanaan deemee bahara gahe mudannoo ajaa'ibaati hin dagadhu juruuti ya keessatti kan dagadhe karaa bahara kanaas deemtee yaa deemee ture karama yamanii kanaan deemee ture haayoo yeroo deemu bahara bira gahee abbaa kiyyaan islaama ta'ee jira abbaan nama dhalche immoo dirqama ittuma bilbilattaa itti bilbiladhee abbaa kiyyaan doonii narra gahee jira birrii naa buusi jedhee abbummaan na dhalchee wallaahi billahi qilee lafa lixinaan jedhe waan isaati waan arraba abbaa kiyyarraa ba'e kun jechuun qilee seeninaan jedhe maaliif waan nani mucaa isaati amantii fedhellee yoo qabadhe silaa kawannoo dirqama kun garuu an islaamummaa qabachuun geessuun hagas jechisiis yeroo kana jedhu ijoolleen na bira jirtuun dhageetti bakka waan ajaa'ibaa wallaahi bakka kana muudannoo hin daganne jechuudha muudannoo abadan hatta jiruuti ya keessatti hin dagadhu aga rabbiin na kaaye yeroo abbaan kee lafa lixinaan jedhu hin dhageetti ijoolleen muslimaa abbaan kee maakkan isiin jedhaa naan jedhan ani bakka abbaan kee akkana naan jedhe sumaalee tana keessa baadiyyaa keessa achi bahee xiqqoo waa daddalagadhe doonii kana yaabbadha malee nafuu jedhe ati moo ijoollee akkana jiru nama baadiyyaa dalaguuf illee dandeettu miti nama baadiyyaa dalaguuf malullee miti abbaan kee sababaan akkana isiin jedhuuf maaliifi fakkeenyaaf namni biraa yerootti dawwalatu waan qabnu jedhan malee osoo waa dhabanillee lafa lixi namaan hin jedhan fakkeenyaaf isin osoo abbaan keessan osoo waan qabaanne iyyuu osoo itti dawwaltan lafa lixi namaan hin jedhu abadan rakkina san keessatti dura atuu doonirra jirti fuuldurri bahaara yookaan nyaatamte yookaan baata namni hin cinqama malee nama narrabsu akkas jedhee lafa lixi isin jedhe yeroo kana ijoolleen dhageettee maa abbaan kee akkas hin jedhaa naan jette jennaan wanta abbaan kee akkas naan jedhuuf anatu islaama ta'ee hin beekan ijoolleen namni kun garagara walitti dhufaami an kiristaana ture islaama ta'ee waan biraa hin taane an islaama ta'ee jennaan akkana naan jedhe malee badii biraa hin qabu jedheen wanta akkamoo badii isaan irratti dalagee hin qabu jennaan ijoollee yeroo kana iyyite wallaahi jedhe mucaan tokko Abdurrahmaan jedhama hin dagadhu galata namaa godhe dagachuun hin ta'u namni galata namaa dalagatu galata rabbiillee hin dagatu waan waggaa meeqa duraati mucaan sun Abdurrahmaan jedhama ijoolleen bahara ta'u ofiitiifuu miskiina wanta akka hin qabne jarruu bahararra jirti yeroon sun yeroo cinqaa ture waggaa adun waggaa 7 dura ustaaz waggaa 8 ta'a waggaa 8 wanti ani isinitti maalutu muudannoo mucaan kun Abdurrahmaaniin kun wallaahi jedhe hin kakate wallaahi billaahi Hamzaa dhiise birriin buuteefi jirtisa birriin buuteefis doonii maseenuu qofa Hamzaa dhiisee ani doonii ima hin yaabbanne rabbiyyuu nan dhiisini qotiyyoo qaba qotiyyoo san gurgurree
wallahi billahi birrii qotiyoo sanii ergisiise mucaa kana yaabbachiisa malee abadan mucaa kana dhiisee doonii yaabbadhole mucaan sun abbo rabbiin jazaa isaa kafalu nallee dhageeffataa hin jiru ani moo hin dagadhu galata namni naa oole kalaas hin dagadhu nillee dhageeffachuu qabu rabbi quba qaba dirqama inni na jala jiraatee na dhageeffatee na jajachuun qabu rabbiin beeka rabbi isaa jaalatu yeroo mucaan kun akkana jedhu namni muslimaa kulli nama rifate hay mucaan kun sababa islaama ta'eef warra akkana jedhaanii jiraan buusaa walitti birrii yeroo sanatti dooniin kumaafooyi eegas ijoolleen muslimaa kulliin jarru waan qabdu birrii walitti kumaafooyi buustu 600 fakkaata waggaa 8 beekaa ka yeroo sanatti dooniinuu kumaafi wayi matummaan dooniiyyuu ammatti hin beeku akka ta'e doonii hin beeku warri deemu yoo beekin 2030 gadii miti jedhee yaada ammatti akka yaadutti jechuu yaada kiyya kun kanaaf yeroo sanatti dooniinuu kumaafooyi waggaa 8 beeka ijoolleen 600 walitti guurte dallaala bira dhayxe dallaalli kunillee muslimaa itti himte kuno qarshii 600 walitti guurre nuti waan qabnu mucaan kun akkana jettee ka doonii nama yaabbachiisu kanatti Mahammad Dheeree jedhama maqaan isaa itti himte yeroo itti himtu hayyee jedheen subhanallah waan gootan isiniyyuu ka hagana yaaddaniif isiniyyuu waan qabdani hagana yaaddaniif qarshii 600 sammuu cumaa kennaati bilaasha yaabbachiisaa dheen birrii mata akka iyyuu irraan fudhatinaati Allahu akbar wallahi naaja rabbiif yoo ta'an rabbi namaata rabbi naman gatu ani kan namni hundi birrii kafalee yaabbatu ani bilaash birrii takka malee osoo birrii takka hin kafaliin doonii rabbi na yaabbachiise maaliif doonii rabbi na yaabbachiise dhuguma garaa kiyya qulqulluudhaan rabbitti amane garaa kiyya qulqulluudhaan ayinoo wanti rabbi irraa beeku yoo jiraate kana wanti naa bitan hin jiru birrii 20 naa kennan shee ustaad birrii 20 Itoophiyaa naa kennanii darasoonni sunniin amaama takkattiidha wanni naa kennan wanti ani beeku takka yoo jiraate amaamaadha amaama takka naa kennan birrii 20 saamunaan bitadhu jedhanii chaw wanni walitti naa guuran hin jiru namni gariin akka waan ani rakkinaaf ta'e akka waan ani wallahi miti ani abadan rakkinaaf hin ta'u osoo rakkinaaf ta'e ka ammayyuu rakka dheere islaamummaa keessattuu silaa hin deebi'a namni birriif ta'e bara gaafa birrii san dhabeen deebi'a silaa gaafa birrii sin qabu nuti darasummaa keessa turre birriin takka hin jiru tiktaakii irratti as dhufnee wanti nuti dubbannu hin jiru tiktaakiin ustaadha waggaa meeqan eega islaamummaa waggaa 13 ta'a taqriban waggaa 13 tiktaakii maaltu jira feesbuukii beekama miti Itoophiyaa keessatti tiwiitar hin jiru yuutuubiin hin jiru hin beekamu waggaa 13 dura feemasummaaf waan taanee miti yookaan namni laayikii nu haa godhuuf koomantii nu haa kennuuf fooloo nu haa godhuuf birrii nu haa kennuuf hin jiru gaafas dukkana ture ustaadha addunyaa yeroo sanatti kanaaf yookaan asirra baanee waan argine maal jenne miti ka rabbi ka quba nu qabu rabbii alamaa ture rabbi qofan nu beeka rakkanne waa meeqa jenne kana obbole ustaadha dhiifama dubbiin namaan deemti akkasi wallahi ajiib mudannoo ajaa'ibaadhaati alhamdulillah wayda dabdiri ustaadha hin dadhabne abshiira gaafii yoo qabaattan inshallah achumaan itti fufna hayyee obboleeyyan keenya amma namoota hedduun interviyuu godhaa jira waan garagaraatiin dhagahaa jira hedduu ulfaataa garuu immoo akka keessan kana haammaatuun garre inshallah hedduu warri asirraa gartee shahaadaa qabatee online kanaan biyya galee rakkoo garagaraa illee mudatanii jira mee warra imala islaamummaatti dhufaniif warra sodaa qabaniif nasihaan isaanii dhaamtu maal fakkaatu isaa bakka sanitti osoo hin ceene wanti ani himuu barbaadu dukkana kufrii keessatti arginee fi ni'ima islaamummaa keessatti argine himuu barbaade. Faddal waan bareedu. Kiristaanummaa keessa gaafa jirru mudannoo takka qaba waan tana duraan himee dure sirrii bakka tana naa qalbisa bakka tana naa qalbisa yeroo jedhan waan khayrii qabdu akka isin naa qalbistan bakka barbaadu qofa naa qalbisaa jedha bakka ajaa'iba ijoo qofa sirrii naa qalbisaa jedha yeroo kana nuun jedhu. Wanti mudannoo nuti qabnu gaafa kiristaanummaa keessa jirru qeesonni waan nu gorsiiti sheek. Akkuma isin hin jedhe jalqaba beete kiristaanii yeroo dhaqnu qeesonni afaan gi'iisiitiin nu barsiisti. Seexanni tunii nuun jedhan. Seexanni tunii jarrillee seexana jetti nuti sheexaana jenna. Xiqqoo loqonni walumatti dhiyaata kaa. Yoo waan nuti isin barsiisnu kana jettan seexanni wanni isinitti dhufu hin jiru nuun jedhan. Hayyee mee maali ni jenneen waan gootanii nuun jedhan. Waan isin barsiisnu kana jedhaati seexana argitan nuun jedhan hayyee maal jenneen
أفان إبراهيم أفان جيزتين سنين مكا أبونا زمن سبيات قدس مكة تمتع من قصتك وقوفك عاديك جن هتبقى صا وكون دلتني بقتمرت مسكال بس مع بولد من فسكت تصعد وعملك عامل بقدس الله سنز آمين جن يوهان كان جتني رفتن سيطان آمدي حفورة سيطان أرجع نونجنا أيه جنين أني وان كان جدي رف أبونا زمن سبيات قدس مكة تمتع من قصتك جدي رف أك سيطان ينتين دفن أكو ما بيكم يرودا إمما أبجوتو نمركز abjuu waan akka waraabessaa nama rakkisaa yeroo daa'imummaa jechuun waan akkasii yoo qabaattan hin beeku ani garuu waan akkasii qaba. Meejee mee ustaad afaan nama giisiin jettis meejee. Abuna zaman sabayaat qaddas makee xamxama gisiqee waqu faqaadiqee faayin. Waraasaa jirtan qabu maal jechuun. أتبقى الصي وكل أنت بتمرت مسكال بس مع بولد ما فيش قدوس أحد وأملاك آمين بقدس الله سنزام من ويتم هذا شيء كمالي بين تفسير سام بين وكان من نبرسي سني جرو مفرد كمالي سام بين وصو تفسير بين بريدامي لا تفسير لها كان نبرسي سني هم جنة أني أنا عبد النرك سيرو دايم ما كيا ورابي سنة تلفتي بدان نتدوها jinniin kun bakka abjuu shaytaan kun fa'aa waan kilee kana fa'aa irraan naan deema samii kana keessa ol na dabarse ajjira kan na dhiisu hoo jedhee abjuu kana keessa fa'aa ol taalee ka kilee kana irraa kan na dhiise sheek ani waan kun sodaa waan natti jiruuf waan kana yoo jedhe seetan inarraa bada jedhee waan kana jechuu eegale hin jennee rafnaa shaytaan ustaaz akkuma duraanitti nu wasawwasa waraabettiin akkuma duraanitti na nyaatti budaan akkuma duraanitti na naanneessiti shaytaan akkuma duraanitti qileerraan gadi oofee na darba ay ajaa'iba natti ta'e sila waan kana jedhaa jira maa shaytaan inarraa baduu dide jedhee na ajaa'iba amma waan wahii gochuu qabaa jedhe mala shaytaan abjuu na rakkisaa jira akka malee abjuu tana jala kan na darartu tana jala kallattiin ittiin ba'uu danda'u ammallee egaa kanaan hin taane waa takkaa jedhe amma maal godhe masqalii qaban masqalii mukaa takka qabaa masqalii mukaa sun halkan waan akkana godhadheef hin iftu maybe shaytaanni wanti inni nanaannesuuf masqaliin ani ofirraa qabutu masqalii mukaati halkan immoo masqalii mukaa tana argu kanaafuu masqalii mukaa tana baase masqalii iftu takka jira isii godhachuu qabaa jedhe masqalii iftu tana maaliif godhadha maybe shaytaanni dukkana keessatti kun wanti ifamu dukkana keessa ifa kanaafuu wannoon tun masqaliin tun dukkana keessatti shaytaanatti iftee shaytaana kanarraa ari'uu dandeettii jechuu yaadeeti subhaanallah mee ilaala namni akka itti yaadu masqalii mukaa kun hinifu ka iftu tana yoo godhadhe shaytaan inarraa dheessa jedhee masqalii iftu godhadhe masqalii mukaa baafadhe yeroo masqalii iftu tana godhadhu shaytaan ammallee eessanarraa deemare aanumatti taphata sheek as na dhoofee achi na marqee gan na darbee as na oofe na butucheesse akkasuma lafa na kaa akira kuni waan muudannoo achitti muudadhe tokko lammaffaa maariyaam jennaan suuraa maariyaam mana keessaa qabna nuti muudannoo wallaahi billaa haqiiqaati waan jiba kan qab kadhuga maariyaam suuraa isii qabna suuraa maariyaam kana final examination yeroo fudhadhu qormaata barumsa irratti barataa cimaa ture tokkoffaa akkasumatti mana barumsaatti ba'aa ture yeroo kana suuraa maariyaam san jalatti dhaqee jilbifadhee yaadu biroo maariyaam na gargaarii qormaata kan akka hin fiduun na laaffisi kanaafuu na gargaarii jedhee suuraa san jala bu'a kan itti bo'een suuraa Isan na dhageetti duutee qabrii jirti ta'uu fi dibu kan kadhadhaa jiru osoo ishii ta'e waan tokko suuraa isii subhaanallah waggaa 1000 dura waggaa afon waggaa 2000 dura akka isiin duutee jirtu mali kiristaanaa kun beekaa sestuudha maariyaam mutana akka isiin duutee jirtu ni beekani hin beekan amma rakkoon bakka kana jiru hin qorata waan wahii fakkeenyaaf mana keessa osoo jiraate noormaaliidhaami mana qofa beeta kiristaanii jira suuraan kun fakkeenyaaf suuraa Gabri'eel beeta kiristaanii jira suuraan Mikaa'el beeta kiristaanii jira suuraan Goorgisi beeta kiristaanii jira suuraan Yesuus beeta kiristaanii jira hattan suuraan Rabbii jedhanii beeta kiristaanii jira mana nama dhuunfaa yoo ta'e bara noormaali jettanii kana qofaa miti beeta kiristaanii hunda jira. Rabbii yoo kamitti suuraa kaasanii beeta kiristaanii keessan duuba. Rabbii kun waggaa 2000 dura eessaan jedhame Rabbiin akkamii suuraa kaasa namni Museen arguu dadhabe. Eegasi waan kana namni hin gaafatu. Sillaasee of course suuraa sillaasee uummata wannoo qabu takka areeda dhedheeraa qabanii mobaayila lama soo qabaate isin mul'isaa jiru. Areeda dhedheeraa qabanii areenni isaanii arriidhaa affarroollee qabanii. Goorgisiin guyyoo eenyu kamii ustaadha? Hin beeknu sheek osoo beekne bareedaami. Namni garii eenyu qoteen beekan? Namni garii mootii
Ingiliis ture jedha nama gaariidha waan akkasii fa'aa irraasan yeroo sanatti jawweetu gabbaramaa ture jawwee saniif uummanni yeroo sanatti daa'ima kennaaf waggaa waggaarraa daa'ima gabbaran jawwee kana jechuudha daa'ima dubartii kennanii fi jawween kun daa'ima nyaata waggaarraa daa'ima nyaata waggaarraa daa'ima nyaata daa'ima kennaafi turan bara sanatti jechuudha eegasii goorgisiin kun dhaqee jawwee kana ajjeese akka isaan jedhanitti. Ajiib. Kanaaf isa gabbaran. Suuraa kana namni gurgurumee jiru magaafadha. Innaan suuraa Yesuustuu jira. Kan Yesuus jedhanii kaatan kun namtichi Roobert Powell jedhama. Asumaanuu qabadha. Suuraan Yesuus mana kiristaanotaa keessa jiru maqaan isaa Roobert Powell jedhama. Namni kun Ingilaandii dhalate. Bara 1977 aktara beekaa aktarawwan bara 1977 akka Yesuus ta'ee fiilmii dalage namni kun. Bakka Yesuus bu'ee akka Yesuusitti rifeensa diimaa wannoo godhatee rifeensa gadi gahu akkasitti bara 1977 maal dalage fiilmii dalage namtichi England no ammatti osoo Robert Powell jettanii ilaaltanii googilii dhayitanii dhaqaa laalaan agartanii waan nama jedhe kan ammuma tana namni mobaayila lama qabdan dhaqaa laala Robert Powell nama taatee dalage aktar faranjiidha ammallee photos of Jesus Christ osoo jettanii seentanii potoo Yesuus osoo jettanii nama garagaraa isinii fidan garii magaala garii kaan garii nama garagaraa isinii dhufu Yesuus tokko akkamitti namni garagaraa namaa dhufuu danda'a googilii irra dhaqaa laala Robert Powellin agartanii Robert Powell fiilmii Yesuus Kiristoos dalage jechuun namni kun kanaaf faranjiidha namtichuma kana fuudhanii maal godhanii mana keessa kaa'atan isaan osoo Robert Powell jechuun beekanii waan tokko kanuma wajjinuu Yesuus jedhanii yaadan suuraa kana wanti nama dhibu jechuun irri guddaa kana kunu Yesuus jedhanii yaadan kanaaf kun wallaalummaa ture waan san jala sujuuda godhaa turre waan kana qara'aa turre homaa nurraa hin deebisne masaqaan illee homaa nurraa hin deebisne islaamummaatti as dhufne gaafa islaamummaatti dhufne namni aayatul kursiyii qara'e rabbiin tiksaa isaa godha shayxaan illee isatti hin kalaawu hadiisuun sahih thaabit hadiisa sahih gaafa Abu Hurayra radiyallahu anhu rasuulli sallallahu alaihi wasallam zakaatal fitriitti na ramadan jedhe zakaatal fitrii akka anee gufra na ramadanii namni wahii dhufee waan kanarraa hammaarate jedhe ani qabee jennaan natti gidee natti boohee jedhe abboo hin beela'ee maatii qaba ganna dhiisii jedhee Abu Hurayratti watwaate Abu Hurayraan garaa laafee fi gadhiise namtichoon maafiyaadha guyyaa lammaffaallee hin deebi'e waan kana hammaaratee midhaan kana Abu Hurayraan lammaffaallee qabe yeroo qababboo maa deebitee hin deebu jettee turte jennaan irra kadhee obsuma dadhabee maatiin nabbeelee jedhee gadhiise rasuulli immoo gaafataa turan namtichoon edaa sun maal ta'ee jedhanii gaafataa turan rasuulli beeka waahiidhaan yaa rasuula rabbi akkana gidee nabboohee jedhee sadaffaa irratti qabe wallaahi rasuula rabbitti si keessa gassidhiisu kalaas ati eenyunni jedhee jennaan hayyee waan gootu jecha wahii si barsiisaa ganna dhiistaa jedheen jecha akkami hayyee si barsiisa dhageeffadhu Allahu laa ilaaha illaa huwa alhayyu alqayyuum laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawm lahu maa fi samaawaati wa maa fi al-ard man dha alladhii yashfa'u indahu illaa bi'idhnihi ya'lamu maa bayna aydiihim wa maa khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء الله كان يوقر نمني رفع ربين تكسا إسا قودا شيطان اللي ستن دياتو جتشا كان برسيسي جنان أبي هريرة قديس رسول ربي تدكي وانا كان برسيسي قديسي جدي رسول التقاف أبي هريرة نمو ذاك الشيطان سن شيطان تكا دوغا دبتين بيكو غرو غافس دوغا دبتين أني رسول صلى الله عليه وسلم إذا ما جدت داري نمني آيات الكرسي كري شيطاني يسنتق وكمان ربي تكسا يساقود حاجة بريسي فتوجد نمني الكن يرور فجد أني كان وفي برقه هيرك آيات الكرسي كري رفع ما يجو فكنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة جدها قدمات كري جدت التفادي أسر رأيقالي أكانت تقامك ياغا نغه حتى حدي tuftoo san xiqqishuma malee tuftoo guddaa miti beeka gaafa akkas jedhee rafu wallahi walaa shaytaan walaa jinni wanni takka natti hin dhufne jechuu subhaanallah gaafa kiristaanummaa akkasi wasamaa turre gaafa kana ni'ima islaamummaan qabdu jechuu barbaadeeti jazaakumullahu khayran kana gaafii keessan reefutti itti deebitanii waan tana ibsu waan barbaadeef amma as jirallee jiranii ijoollee gara imala islaamaa dhufte kana inshallah dhaamsi ati isaanii qabdu foo jiraatu
dhaamsa isaanii qabu ka obbolummaa gara biraatti akkana nu banne. Tokkoffaa isin amantii caaltuu rabbi isinii filate. Tokkoffaa kana qabadhaa. Namni abbaa ofii jibbeetii miti, haadha ofii jibbeetii miti, obboleeyyan jibbeetii miti, maatii jibbee miti. Kana hunda keessaa wanti baataniif islaamummaadhaafi. Islaamummaa kana rabbiin isinii jaalatee isinii kenna. Rabbiin qabeenyaaf namaan kennu islaamummaa. Osoo namni qabeenyaaf islaama ta'e bilgeettuu ta'a. The richest man in the world. Nama qabeenya kan qabu. Osoo qabeenyaan islaama ta'e Mark Zuckerberg ta'a. Osoo islaama ta'e qabeenyaan Jeff Bezos ta'a.